Oduulee gammachiisootaan biyyoota Oduulee gammachiisootaan biyyoota Arabaa garaagaraa Saudi Arabiyaa, Kuwait, Beeruutii fi akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti dhagahuu barbaaddu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtu yeroo kamiyyuu wantoota beekuu fi dhagahuu qabdan jenneetti yaadne qabannee isiniif dhiyaanna hanga dhuma viidiyoo keenyaatti yoo nu wajjin turtan wantoota barbaachisoo ta'an beekuu fi dhagahuudhaaf isin gargaaran isin biraan geenna. Viidiyoo keenya share like gochuun dagatina YouTube chaanaalii keenyatti information gahaadhaaf subscribe godhaan hordofaa isiniin jenna hanga dhumaatti turtii gaarii. Akkuma beekamu biyyoota garaagaraa keessatti biyyoota Arabaa keessatti wantoonni garaagaraa ta'amaa ture erga weerarri koronaa vaayirasiidhaan dhufe asitti jechuudha. Wantoota baay'ee tokko nama gaddisiisan baay'ee argaa turre keessatti Saudi Arabiyaa keessatti masjiidonni cufamuun wal qabateetiin naasuu baay'ee uumeeti jira. Garuu ammoo nama gammachiisu keessatti biyyaa har'aa eegaleetiin wantoota nama gammachiisu baay'ee raawwatamaati jira. Kanniinis wal duraa duubaan isin biraan ga'inna jechuudha. Keessatti masjiidonni Saudi Arabiyaa keessatti Jiddaa fi Makkatti argaman masjiidni Nabawii fi masjiidni Makkatti argamu guurdaan kunniin guyyaa har'aa jalqabameetiin masjiidni Madiinaatti argamu guyyaa har'aa Mee 31 ganama irraa salaata subii irraa jalqabeetti akkuma argaa jirtan kana banameeti jira. Gammachuu guddaa uumeeti jira. Guutuun addunyaa gammachuun isaanitti dhagame ibsataati jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gammachiisa. Kana qofa osoo hin taane akka Saudi Arabiyaatitti masjiidota naannoo keessatti argamu kamittiyyuu uummanni akka salaata isaatiif kadhannaa isaa deemsisuu heeyyamameeti jira jechuudha. Wantoota garaagaraatu ta'amaati jira. Imbaasonni gara hojiitti deebi'aniiti jiru. Imbaasonni kunniin akkasumas balalliin biyya keessaa jalqabameeti jira. Kunis baay'ee tokko waan gammachuu namatti horatudha. As dura lammiileen keenya baay'eetti lakkaa'amanii manaa bahuu akka hin dandeenyedha kan ta'amaati ture. Labsii yeroo ariifachiisaa sa'aatii 24 Saudi Arabiyaa keessatti labsameeti ture. Guyyaa har'aarraa eegaleetiin hir'ataatti deema. Garuu ammoo naannoo kanatti Makkaa fi Madiinatti hir'achuu dhabuu danda'a jedhamaatu ture. Labsiin kunis naannoo sa'aatii 24 kana keessatti hundarratti hir'ateetiin uummanni gara masgiidaatti deebi'ee akka salaatu taasifameeti jira. Masgiida kana keessatti akkuma argaa jirtan namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'anii seenanii salaatanii jiruudhaan salaata subii irraa jalqabeeti. Namoonni baay'een gammachuurraa kan ka'e hanga sadarkaa boo'aaniiti jiru. Kallattiidhaan dabraati ture, kallattiidhaan hordofaati ture. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Uummanni gara masgiidaatti deebi'eetiin haala kanaan salaateeti jira. Waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Masgiidonni keessatti banamaniitiin uummanni gara masgiidaatti deebi'uun gammachuu guddaa uumeeti jira. Waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Kan itti aanu Saudi Arabiyaa keessatti imbaasiin gara hojiitti deebi'ee ture as duratti cufaadha. Garuu ammoo guyyaa har'aa Mee 31 irraa jalqabee 2020 jalqabeetiin gara hojiitti deebi'eeti jira. Wantoota hojjetu yookiin ammoo wantoota irratti xiyyeeffatus ifa godheeti jira. Maali waan jedhu waan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Balalliin biyya keessaa jalqabeeti jira. Keessattiyyuu magaalota lamarraa balalliin jalqabeeti jira. Magaalonni kunniinis Riyaadii fi Jiddarraa balalliin jalqabeeti jira. Gara biyyootatti balali'uudhaa dandeessanii kaa'aniiti jiru. Garamirraa gara garamiitti balalliin kan jedhus guyyaa har'aarraa jalqabeeti kunis. Balalliin kun Riyaadirraa gara biyyoota yookiin magaalota muraasaatti kan balali'uudha. Jiddarraayis akkasumas gara magaalota muraasaati. Fakkeenyaaf Riyaadirraa yoo qabne Jiddatti ni balali'a. Dammaam, Abaa, Jiizaan ni balali'a. Jiddarraayis gara Dammaam, Riyaad, Abaa, Jiizaan ni balali'a. Akkasumas Madiinaa, Taabuk, Qaasim, Al-Najraan ni balali'a jechuudha. Magaalota gurguddoo Saudi Arabiyaa keessatti argamanidha kunniin. Gara naannoo kanaatti balalliin biyya keessa jalqabeeti jira guyyaa har'aarraa jechuudha. Balalliin biyya keessaa jalqabuu fi sa'aatiin as dura 24 labsame kun ka'uuni xiqqoo abdii namatti horata. Gara biyyoota biraatti balali'uus danda'a. Jalqaba biyya keessatti cufameeti jira. Biyya keessa erga jalqabee booda gara biyyoota biraatti ni balali'a jechuudha. Kanaafuyyuu balalliin biyya keessaa banamuuni baay'ee tokko gaariidha. Naannootti akka hin seenamne turame as duratti labsiin sa'aatii 24 kun magaalaa keessa jirtu gara magaalaa biraatti bahuu yookiin magaalaa keessa jirtu gara magaalaa biraatti deemuun dhoorgaa ture jechuudha. Kanaafuyyuu magaalaa keessa jirtu keessattiyyuu naannoo keessa jiraattu alatti yoo baate rakkisaadha. Garuu ammoo labsiin kun guyyaa har'aa irraa jalqabeetiin wal duraa duubaan kan eegalu.
Mee 31 irraa jalqabeetiin haga Juun 20tti labsiin kun tartiibaan hir'ataa deema. Juun 21 booda labsiin kamiyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu ji'a kana keessatti jechuun guyyaa 21 fi labsiin kun wal duraa duubaan guyyaa 10 keessatti haala saniin hir'ataa deema. Kanaafuyyuu biyya keessa balalliin jalqabuun abdii horachiiseeti jira. Masgiidonni as dura cufaman banamuunis gammachuu addaa uumeeti jira. Kanaafuyyuu gara masgiidaas deemuun ni danda'ama. Masgiida deemtanii salaatuu ni dandeessani. Keessattiyyuu masgiidonni gurguddaan lamaan cufamuun baay'ee tokko rakkisaa ta'eeti ture. Ramadaana keessattiyyuu umraadhaa fi akkuma beekamu Makkaa fi Madiinaan haala kam keessa akka ture ni beektu. Garuu ammoo wantuma as duraa san yaadataatiin bara kana dabarsitaniiti jirtu. Amma boodatti guyyaa har'aarraa jalqabee banameeti jira. Akkasumas wantoota garaagaraatu ta'amaati jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Imbaasonni biyyoota kamiyyuu cufaa turanii kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane guutuu Suudi Arabiyaatti imbaasonni cufaa turanii. Imbaasonni kunneenis guyyaa har'aarraa jalqabeetiin dilbata har'aarraa jalqabee hojii ni eegalu. Keessattiyyuu akka sa'aatii Itoophiyaatti ganama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 9tti hojii ni eegalu jechuudha. Sa'aatii kanatti fayyadamuu ni dandeessani. Tajaajila muraasa kenna. Yeroo ammaa kanatti garuu ammoo tajaajila muraasa ta'eedha kan inni kennu. Booddee ammoo suutuma suutaani haalatamaa labsiin kun hir'ataa deemuun innis tajaajila isaa fooyyessaa deema. Kana qofa osoo hin taane gara biyyaatti galuunis jalqabamaati jira. Keessattiyyuu Suudi Arabiyaa keessatti Kuweetitti aanseetiin alka jalqabamuudha kan himamaati jiru. Garuu ammoo achi duratti keessattiyyuu lammiileedhaa fi wantoota barbaachisoo ta'an kennuudhaaf tajaajila jalqabeeti jira. Tajaajilli inni kunis keessattiyyuu Suudi Arabiyaatti kan argamu imbaasonni kunniin waa sadii tajaajila waa sadii ta'e. Kunis yerootti nama 50 hanga nama 50 qofaas tajaajila kennu. Kunis jalqaba irratti xalayaa deeggarsaa awwaalchaati. Namni tokko yoo du'e xalayaa ni kenna jechuudha akka keessatti awwaalamu. Kunis barbaachisaa waan ta'eef tajaajila isa jalqabaati. Tajaajilli lammaffaan paaspoortii hojjetame dhufeef namaa kennuudha. Keessattiyyuu kaleessa isin biraan gaheetu ture. Imbaasota kamittiyyuu paaspoortiin as dura ji'oota muraasaaf hojjetamee Itoophiyaa dhufee asii achi deebi imbaasota hundattiyyuu akka kennamu ta'ameeti jira. Tajaajila isa lammaffaa irratti paaspoortii hojjetameetiin biyyaa dhufe kennuudha. Tajaajila sadaffaa immoo xalayaa bakka bu'uu kennuudha. Kanniin qofaadha yeroo ammaa kanatti yeroo muraasatti kan inni tajaajiloota sadiin kennaadha. Xalayaa deeggarsa awwaalchaa kana naannoo kamitti yookiin immoo Suudi Arabiyaa keessatti yoo fakkeenya fudhanne namni tokko ifama yookaan as keessatti yookaan biyya keessa jirtan kana keessatti kan lubbuun isaa bahu ta'e dirqama imbaasii irra xalayaa deeggarsa awwaalchaa argachuudha qabda. Imbaasiin eeyyameetiin as keessatti waan ta'u yoo ta'e xalayaa kanneeti achi booda kan raawwachuu dandeessani. Kanaafuyyuu kun jalqaba irratti barbaachisaa waan ta'eef tajaajila kanaan jalqabeeti jira. Tajaajila kana argachuu ni dandeessani. Kunis ganama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 9 qofaadha imbaasiin kan hojjetu. Sa'aatii 9 AM hanga sa'aatii 3 PM akka biyyattiitti jechuudha. Inni itti aanu paaspoortiidha. Paaspoortiin yeroo ammaa kanatti keessattiyyuu dafee akka kennamu kan taasifamaati jiru. Lammiileen fakkeenyaaf as duratti sa'aatii labsiidhaa gara biyyaa galuu hin dandeettu bahuu fi seenuu hin dandeettu amma garuu ni dandeessa. Kanaaf paaspoortii barbaachisa. Paaspoortii yoo hin qabaanne taate wantoota garaagaraa guuttachuu waan dandeenyeef biyya keessa jirtu keessaa baatee Itoophiyaa seenuu hin dandeettu. Rakkinni as dura tures keessattiyyuu jiddarraa ni beekama. Warroonni humna qaban gara Itoophiyaatti balalliidhaan akka deemu taasifameeti ture. Yeroo sanitti warroonni humna qaban keessatti paaspoortiin isaa yeroo irra tareetiin akka hojjetamuuf gara Itoophiyaatti erganii paaspoortii waan hin deebinee fi rakkina kana keessa bahuu hin dandeenye gara biyyaatti galuu hin dandeenye. Kanaafuu tajaajilli kunis dafee akka kennamu taasifameeti jira. Paaspoortiin keessanii guyyaa har'aarraa jalqabee fudhachuu ni dandeessan. Akkasumas warroota hojjetamee qofa osoo hin taane warroonni as dura isin jala irraa dhumatee haaromsiifachuu hin dandeenye guyyaa har'aarra kennattaniitiin ji'oota muraasa keessatti yookiin guyyoota muraasa keessatti ta'uu danda'a. Akka isin hojjetamuuf taasisuu dandeettan. Kanaafuyyuu kanarrattis tajaajilli kun akka kennamuuf ta'ameeti jira. Tajaajila filannoo qabanidha jechuun yerootti dafamee lammiileen argachuu danda'an jedhameedha kan keessaa filatamee bahee. Kanaafuyyuu paaspoortii keessa warroonni hojjechiifattanii as dura kafaltii xumurtanii gara biyyaatti ergamee deebuudhaaf eeggachaatu turtanii. Imbaasii maqaan baasaa yookiin ammoo achirratti fuula peejii isaanirraa argachuu hin dandeenye gara dhaabbatichaa yookiin imbaasii deemtanii qaamaan
fudhachuu ni dandeessani. Kunis guyyaa har'aarraa jalqabee hanga kamisaa qofaadha. Guyyaa har'aarraa jalqabeetiin hanga kamisaa qofaadha kan isiniif kennamuu danda'u. Baafachuus yoo ta'e jechuun haaromsuuf kennitanii fudhachuu isinii deebi'ee ta'es akkasuma haaromsiifachuudhaaf kennu yoo barbaaddan guyyaa har'aa dilbatarraa jalqabee hanga kamisaa qofaadha. Kunis ganama sa'a 3 hanga sa'aatii 9 qofaadha. Akkas duraa sanii miti yeroo gabaabduudha. Kanaafuyyuu ammas labsiin kuni keessattuu guyyaa har'aa dhiqamee 30 irraa jalqabeetiin 31 irraa jalqabee dhiifama. Ganama sa'aatii 3 irraa hanga sa'aatii 9 qofaadha kan kennamu akka biyyattiitti. Sa'aatii 9 AM hanga sa'a 3 PM irratti sa'aatii muraasa kanaadha. Labsiin kun siiqaati waan dabalaa deemuu ammatti garuu tajaajilli baasiin kun kennu ganama sa'a 3 sa'a 9dha. Kanaafuyyuu kanaafis yeroo kanatti fayyadamuu dandeessanii kan itti aanu xalayaa bakka bu'ummaa kennuudha. Fakkeenyaaf bakka bu'ummaadhaan xalayaa wayii namaaf kennu yoo barbaadde an fakkeenyaaf ilmoon kee gara biyyaatti akka galu yoo kan barbaadu taate haati yoo galchuu taate daa'ima kanaan dirqama abbaarraa xalayaan bakka bu'ummaa kennamuu qaba. Kanaafuyyuu xalayaa bakka bu'ummaa kana embaasii irraa haala saniin barreeffatteetiin kan argachuu dandeessu. Kanaafuyyuu xalayaan kunis barbaachisaa waan ta'eef meeshaalee garaagaraa qabeenyota garaagaraa irratti kana waan barbaachisuuf tajaajila kunis akka kennamu taasifamee jira. Tajaajila kana saala kan argachuu dandeessani guyyaa muraasa kana keessatti jechuudha. Kanaafuyyuu kanaadha kan ta'amaati jiru. Kan itti aanu Kuweetiidha. Kuweet viidiyoo kanarratti akka argaati jirtan rakkina cimatu deemamaati jira. Lammiileen bakka tokkotti walitti qabamaniitiin haala dhibee kanaaf saaxilamoo ta'een jiraataati jiru. Mootummaan yeroo muraasa keessatti jedheeti jira wanti beekuu qabdani. Guyyaa kaleessa viidiyoon tokko BBC irratti gadhiifamee ture. Ijoolleen achi keessa jiran viidiyoo gadhiisaniitiin BBC irratti viidiyoon kun baheetiin rakkina keessa jiraachuu isaanii viidiyoo kanaan mul'ifataniiti jiru. Bootaa tokko walitti qabamanii keessattuu lammiilee biyyoota biraata walitti qabamaniitiin bootaa tokkotti manneen fincaanii isaanii viidiyoon gadhiisanii turan haala yaaddisaa keessa jiraachuu isaanii beekamaadha. Keessattuu ni beektu biyyoota arabaa keessatti bootaa turtii saddaa jechuun manuma hidhaati. Mana hidhaa kana keessatti wantoota gamtaadhaan fayyadamtu keessatti rakkisaadha. Baay'ee tokko rakkisaadha. Keessatti qulqullinni ni eegamu. As duraas rakkisaa garuu ammoo yeroo ammaa kanatti yeroo dhibeen kun jirutti baay'ee tokko rakkisaadha. Araboota ni beektu waan hunda kamirrattuyyuu baay'ee tokko rakkisuu akka ta'an ni beektu. Ammaaf ijoolleen kun rakkina cimaa keessa jiraachuu isaanii ibsataati jiru. Mootummaan haga dandameen guyyoota muraasaa keessa yeroo muraasaa keessatti gara biyyaa galchuudhaaf tattaaffii godhaati jira. Yeroo jedhametti wanta kana raawwachuun xiqqoo rakkisaadha. Dhibeedhaan wal qabateetiin ijoolleen kun yoo dhufan bootaa tursiisa addaa gaafatu. Kaleessuma Beeruut irraa lammiileen hanga guyyaa lama keessatti lammiilee 655 galeeti jira. Isaan kanneen bootaa adda tursiisa kana keessa qubsiisu jechuun rakkisaadha. Wantoota garaagaraa gaafata. Kanaafuyyuu yeroo yeroodhaan wanta hojjetamuu qabu waan ta'eef hanga ammaatti Beeruutota keessummeessaati jiru. Ittaansee Kuweetiidha. Kanaafuyyuu yeroo gabaabaa eeggachuun obsaan eeggachuun barbaachisaadha. Yeroo gabaabaa keessatti isaanis gara biyyaatti ni galu. Hagas tasgabbaa'uun baay'ee tokko barbaachisaadha. Garuu ammoo viidiyoon gadhiifame kun baay'ee tokko rakkisaadha. Haalata jiruu jireenya isaanii hogguu ilaalamu. Kanaaf obsaan eeggachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Kana fakkaata hordofaa keessanii baay'ee tokko galatoomaa. Viidiyoo keenya share like gochuun dagatina. YouTube chaanaalii keenya information gahaa argachuudhaaf subscribe godhaan hordofaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa. Turtii gaarii isin hawwina. Bye.